Barnoonni har'aa kun warra YouTube qofa fayyada. Wichaurii kuma afurii fi subscribe kuma takka akka dafee saffisaa si guutamu ni feeta. Linkii video keenyaa YouTube irraa haafnee hoggu social media garagaraa jala hiriirannu namni subscribe fi commentii nuuf godhuu hin danda'u. Sababni isaas emailii itti naqadhu waan jiruuf jecha. Namni nuuf dhimmamee emailii itti nuuf hin naqu. Formaanni waan kanaa maali? Formaata waan kanaa hundaaf aappii gadiin buuftan linkii laga buuftan malee itti fayyadamni isaa akkam jechuun keessan hin oolu. Itti fayyadamni isaa salphaa. Guutuun barnoota kanaa YouTube Gadaa Oromoo jalatti argama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoottan amantii musliimaa ashama harka fuune buleeyanti yeewwadeen amantii biraa hordoftan barnoonni kun guutuun isaa YouTube Gadaa Oromoo jala dheeytanii argachuu ni dandeessan. Ammoo warreen Facebookaan xeetuu goonee dadhabnee xeetifu falan goone kanamaatiin maal jette warri jettan jiraachuu mala. Arraa booda fiidiyoo hogguun galakkisu achiin warri Facebookaan social media garaagaraatiin dheeytan emailii isin gaafatu itti ilaaluu ni dandeessan. Warra nama duruu subscribe gootan galatoomaa warra nama holee dhufuu teessan ashaba. Kanaafuu hundi keenya ummaa barnoota kanatti haa ceenu. Gara barnootaatti ce'uudhaaf YouTube ni seenna. YouTube eega seenni booda gara gubbaatti hogguu amma fakkeenyaaf viidiyoo liinkii fudhachuudhaaf liinkii viidiyoo isin feetanii san asumaan hogguu as bakka kana dhuftan Gadaa Oromoo subscribe godhuu hin dagatinaa isin jecha. Mee bakka kana amma viidiyoo tanaan amma liinkii fuudhee Facebook jalatti hidhuuf deema yoo ni fakkii jennu taate irra gaddoonne akkuma aadeeffanne san bakka kanarratti ni share irratti ni qabna. Share irraa copy godhachuudhaaf share irra erga dhoofne copy bakka jettu kanarratti liinkii copy isaa godhanna. Liinkii copy erga godhanne booda deemnee seenna Chrome seenna. Chrome keessa eega seenne booda Bixby jecha jedhamu kana irratti barreessitan. Isin amma kan YouTube maal hajjuu kana osoo hin taane isumarratti dhoofitanii search gootan. Erga search gootanii fuula kanaatu isiniif ba'a. Inni kun qubee Chaayinaatiin barreeffamaadha. Afaan Ingiliffaattis ni deeffama. Amma isarratti haa dhoofnu tadeebisuu keessanii humaa rakkoon qabu. Hogguu fuula kan isiniif fide hordoftoonni tiyyaa bakka kanatti ol baatanii tuqaa sadiin sarara sadiin gara gubbaa kanarratti ni dhooftan. Asirratti erga dhoofitanii booda asiin gabbuutanii add home screen kajuu kana asirratti takka ni dhooftan. Copy godhatanii liinkii tana yeroo hundi akka itti fayyadamtaniif kaayuudhaaf isin gargaara waan ta'eef bakka kana irratti ni dhooftan add ni gootan. Aadii gootanii ammallee itti deebitanii add screen add gootan. Screen irratti akka isiniif gabbuu liinkiin kun amma screen irra gabbu'ee jira. Mee osoo liinkitti hin deebine dura amma bakka kana maal finna? Viidiyoo Facebook irratti fe'uu deemnu yookaan Telegram irratti fe'uu deemnu san bakka kana finna. Asirratti qaqqabnee taarreefuu copy godhan san paste goona asitti. Erga paste goone amma viidiyoo san nuuf fida. Amma viidiyoo san fida. Amma China irra jira bakka kun copyidha. Copy ta'ee jira. Liinkiin tun copy ta'ee jira. Liinkii kana yoonii fi kashakitan taate asirra dhoofitanii lamadaas copy godhuu ni dandeessan. Amma laal copy dhoofnaan bakka kanatti copy dhufe. Copy ta'ee jira jechuudha. As amma keessaa baatan. Akkuma kana dhiiftanii keessaa baatan iddumaanuu liinkii yeroo hundaa akka argattaniif amma reef achirra dhoofnaan bakki inni itti ba'e asirratti ba'e. Kan amma isinuu ni argitan jechuudha asirratti ba'e. Anuma Facebook keessa dhaqeen viidiyoo tana galakkisuu deema haa jiru. Viidiyoo tana ogguun galakkisuu akkamitti akka hordoftoota bira gahuu dandeessuuf ni ilaalla. Amma mee asirratti gadhiisaa waan biraa takka illee ittiin barreessu. Liinkumaan bee fidee asitti qaqqabee paste godhee gadhiisa. Amma viidiyoon isii san naa dhuftee jirti. Viidiyoon sun dhuftee jirti. Viidiyoo sammii an asirrattiin dhawa. Asirratti dhaheen
amma fiidiyoo tan gallakise fiidiyoo tana mee eessan akkamitti YouTube Facebook jala hogguchi deemne akka isin subscribe kan dhorkin kan email khana hedduu nu gaafanne akkamta erga gadhoina fiidiyoo irratti gadhoine fiidiyoo irratti gadhoine fuula kan nu fide fuula kan irratti YouTube app kayo kan irratti asirra dhaama beekamaan amma eega chira dhoine akkatti fuula kan nu fide warre like godhanis like godhuu salphatti dandan warre subscribe salphatti godhuu dandan share waa hundaa'u erga asin hadhufuuf taate salphatti gochuu dandahani warreen Facebook irraan dhufu free waan ta'eef asirratti hoggusoo si dhufanii siidhaan bifa salphaadhaan saatis guuchachuudhaa fi keessumaahuu subscribe freedhaa hedduu argama. Kanaafuu warreen social media garagaraa gurguddaa qabdan bifa kanaan saatiidhaa fi subscribeedhaas baay'ee akka lama keessatti guutamuu ni danda'a. Dhalliqaa hanqa barnoota biraatti walitti deebinuu nagaan naaf tura.